hiriyaa isaa odoo dhungataa jirtu qabe. Hiriyaa isaa odoo dhungataa jirtu akkamitti qabe maaliif karaa kamiin qabe warroonni jettan yeroo ammaa kana kaameraa bichaa miti. Kaameraa bichaan si waraabu. Ijji namallee kaameraadha jechuudha. Hiriyaan ta'e akkamitti jaalalleen ta'e akkamitti hiriyaa kee waliin jiraatte. Jaalalleen ta'e akkamitti hiriyaa kan kee dhungatti. Jaalalleen ta'e akkamitti hariiroo biraa nama biraa wajjin adeemsifti ka jedhu waliin laalla jechuudha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu akkam nagaa keessan fayyaa keessan hin jedha. Asumaan nallee du'aa inaa godha. Fuulli kaameraa yeroo waraabamu namni keessa isaa kana malee gubbaa kanan beeku jechuudha. Ana asumaan du'aa inaa godha. Torbeetu ji'a tokko ga'ee jira. Irra qufaan kun qabe garuu akkasumatti viidiyoo waraaba. Gisee tokko viidiyoo dhaabaa gisee tokko goonoo jecha. Qufaan kun immoo hin beekan. Ji'a tokko ga'ee jira. Alhamdulillah rabbil alamin ammaaf nagaa jira. Isiniin jechuu barbaada. Asumaan har'aa viidiyoo nuti waliin ilaallu hiriyaan ta'e akkamitti hiriyaa kee wajjin yookiin jaalallee kee wajjin jiraattu akkamitti kaameraan isii waraabaa kan jedhu wajjin ilaalla jechuudha. Buleen kee asirratti maal isinitti fakkaate? Hiriyaan kee yookiin hiriyaan ta'e deebitee si duuba deebitee akkamitti hiriyaa kan kee jaalatti? Iseen shamarranillee akkamitti kuni maal isinitti fakkaata? Dhiibbaan kanaan dhufu kuni fakkeenyaaf namni lama ijoolleen nama sadii jechuu fakkeenyaaf namni sadiin kuni ka shamarranillee mucaa kanaan hiriyaadha, ka dhiirallee mucaa kanaan hiriyaadha. Jidduu nama lamaanii kana hiriyaa tokkotu jira. Isaan lachiifuyyuu hiriyaadha jechuudha. Yeroo kanatti inni kun jara kana addaan diiguuf addaan bittinneessuuf ka shamaras ta'ee ka dhiiras ta'ee jara kana addaan diiguuf isittis waan addaa hima. Isattis waan addaa hima. Gaaf kana jara lama wal jaalate kuni namni wal jaalate jidduu namni sadiin taa'uun hin barbaachisu. Nama lamaan qofa erga wal jaalate ka hariiroo waliin oofu ka haasa isaanii haasaatu. Yeroo kanatti jidduu isaanii kana shamarran lama seente. Shamarran tokko seente. Shamarran tokko akkamitti seente? Isattis addatti himte isitti. Isirrallee bilbilan kaasan. Isirrallee ay barii isiin nama biraa jaallatee jirti. Hay barii innis nama biraa jaallatee jira. Otoo akkana jedhamu yeroon jara lamaanii wal jaalate kun deema jechuudha. Yeroon jara lamaanii yeroo deemu kanatti falli maaltu dhufa? Isaan maal yoo itti bilbiltu isiin hin kaafte. Yoo itti bilbilan inni hin kaasu. Kuni maaliif ta'e kan jedhamu waliin ilaala. Kuni tokkoffaa waan ta'eef hiriyaa akkasiisan keessa keessanii haquu qabdan. Hiriyaa gadhee akkasiisan keessa keessanii haquu qabdan jechuudha. Sababni illee jireenya keessan diiga. Jireenya keessan bittinneessa. Jiruu kan kee keessatti hiriyaan kee jibdu yoo seente wallahi bultii gaariilee gaafa jaaratti galma ga'uu hin dandeettu. Sababni illee nama jaalate tokko amanuuf jecha namaa fuudhuun qabdu. Waan inni siin jedhe ishi. Inni dhiirallee inni shamarranillee. Garuu immoo gaafa jecha namaa fuutee gaafa dubbii namaa fuutee jireenyi kee isa gaa'ela ijaartellee hin deegama isa wal jaalattan dhiisiti. Sababni illee maanni wanta ati oduu namaa fuutuuf jechuudha. Yeroo ammaa kana keessatti wantoonni deemaa jiran waan addaati. Innis maanni hojjettanii hiriyaan ta'e si duuba deebitee jaalallee kee jaalatte. Si duuba deebitee abbaat manaa kee wajjin jiraatti. Inni dhiirallee akkasuma inni shamarranillee maaliif akkas ta'e? Kuni akkas ta'uun qabu. Namoonni lama wal jaalatan tokko kallattii takka qofaa hojjeteemuu qaban. Jecha walii dhaga'uu qaban. Malee harma ol ka'anii harma maal jedhanii kun wallahi waan fokkataadha jechuudha. Jireenya ilma namaa keessatti ka bultii namaa diiguuf deemu ka namoota wal jaalatanillee diiguuf deemu kana jechuudha. Kanarraa immoo bilisa ta'uuf ati kallattii keetu fuuldura malee of duubaan deemtu jechuudha. Maaliif jireenya boruu kee jiraatuuf waan namaa dhaga'uun qabdu waan namni sitti hime dhaga'u hiriyaate akka feetoo jaalatte hamma feetoo jaalatte abbaa manaa keessan caalan jaalattu. Maaliif yookiin jaalallee keessan caalan jaalattu. Maaliif hojjettanii as keessatti gaafa waan hiriyaan ta'e as keessatti maal godhuu qabda? Jechi hiriyaan ta'e siin jettu irraa fuudhuu qabda. Fuutee mazzanta. Maaliif yoo jette yoo irraa fuutee mazzaniin immoo tuyyuu dhugaa beekuu hin dandeettu. Karaa isin itti deemtu eessatti deemte eessa geette
garummoon dubbattu irraa fuutee mazanta gaaf irraa fuutee takkas lama sadii hanga 10 irraa fuuta dubbii isiisan irraa fuutee mazanta gaaf irraa fuutee dubbii isiin karaa isii keessaa fixattisan hiriyummaa isii itti dhiifta. Maalifire deddeebitee gaaf jeetu wanni kun jireenya kee diiguu itti jettu sammuu kee keessatti uumama. Garuu isa sadiin sammuu kee keessatti uumama. Irni kurnaffaa maalii wanni isiin jedhee yaadatu. Yeroo hiriyaanni lamaan wal bira kan waa hedduu haasa'a waan ta'eef guyyaa tokkotti waan 100 haasa'a waan ta'eef ijoolleen shamarranii yeroo walitti haasa'u waan bakka waan wal jaalataniif ta'udha. Ka jidduu kee diiguuf deemu waa 3 irratti eeggata. Haasa'a 3 tokkoffaa lamaffaa sadaffaa irratti gaafa sadaffaa kana darbe namni suni jireenya keetiif akka hin taane 100% beekta. Maaliif namni kun natti deddeebi'ee waan kana jedhee itti yaaduu qabda? Sababni inni natti deebi'ee hoo maali? Ani hoo maal godhu? Mala dhaachuu qabda. Malli ati dhaattu maali obboleettiitii? Nama sanirraa gorta. Malee jaalallee kee yookiin abbaa manaa kee duukaa irraan gortu kana beekadhu. Isii yeroo sadisitti deebitee ka kurnaffaan isa guyyaatti bu'aa hedduu haasa'amuu qaba irraa gorta. Haasaa kee irraa qusatta. Akkasuma mootiyyuu ofii keetii mataa keetii namatti hamaa yaadin. Maaliif hoo jette obboleettiitiyya? Gaafa hamaa namatti yaadde ofii keetii kasaaraa keessa seenta. Maaliif ree dhugaan lafa jirte waan ta'eef. Akkuma nama diiguuf deemtu boru jireenyi kee guutuun akka diigamu dagate. Sababnis waan jireenya namaa keessa seenteef jechuudha. Mucaa takkatu jira. Mucaan kuni abbaan yeroo dheeraa hiriyaa ijoollumarraa wal jaalatanii gaafa lafa biyya ormaa deemu namni jijjiirama karaa adda addaatiin jijjiirama. Jidduu namaa seenuu eegalte. Jidduu namaa gaafa seenuu eegaltu namni rokkatti nama laalu bifa nama laalu keessa hin beeku. Gaafa jidduu namaa kana seenuu eegalte kana keessatti namaaf nama addaan baasuu eegalte. Maal isinitti fakkaate? Akkuma fiilmii agartanii isheen hiriyaa isiitii bakka guddaa qabdi. Gaaf hiriyaa isiitii bakka guddaa qabaatte gaaf nama kana diiguuf deemtu rabbiin isima hiriyaa isii akka malee jaalattee jettu kana sababa itti godha. Waan xiqqishuu rabbiin sitti sababa godha. Waan xiqqishuu kana maaliin sitti godha? Sababa ati keerii namaa yaadneef, sababa ati sharrii namatti yaadduuti jireenya kee keessatti, sababa ati nama wal jaalate lamaan ittaan diidudha. Mucaan sun booddarra maal taate? Hiriyaan isii osoo isiin akkasitti akka baakabdee waa hunda gootee fi waan isiin isaan godhan hin jiru. Garuu booddee maal taatare? Kasaaraan isii inni gisee ijoollummarraa qabee hamma isiin biyyaan baa deemtutti erga biyyaan baa deemtee jireenya ofii jiraattellee deemtee gara biyya arabaatti deebite garuu ergasii dhumarratti isiin waan kana garuu namni ittiin beeku namoonni biyya ambaa kana keessatti wal baratee lakkoofsa wal jijjiiraa lakkoofsa hiriyaa walitti kennaa lafa fagoo irra guddinaan namni nama naannoo wajjin jiraatu beekama. Fakkeenyaaf isii yoo ka Baalee taatu taate yoo ka Arsii taatu taate yoo ka Jimma taatu taate ijoollee yeroo ammaa akkatti wal makanii jiraatan. Kun yeroo hamaa namatti yaaddu sii deebisa rabbiin sodaa. Booddeen isii mucatisan kasaaraa seente. Maaliif ree akira waan gootu dhabdee isuma isa wajjin jiraatte. Namatti hamaa yaadde. Gaafa namatti hamaa yaadde ofii kasaaraa keessa seente. Ni jibbatamta, ni tuffatamta. Ollaa si jibba. Maaliif ree waan ati dubbii fidduuf. Namni dubbii yeroo fidu, dubbii yeroo deddeebisutti maaliif waan hin taane keessa seene. Warroonni akkanaa waan akkanaa raawwatan waan akkanaa dalagan irraa of qusadha. Namoonni wantoota akkanaa dalagan irraa of qusachuun dirqama keessan. Sababni illee bor maaltu natti dhufa jettee ka yaaduu qabduudha. Waan akkanaa kana otoo irraa fudheenye baay'ee bareeda ture. Sababni isaallee maaliif jettan obboleeyyan kiyya wanti akkanaa kun hedduu yoo deddeebi'e baay'ee miidhaa fi dhiibbaa namarraan ga'a. Kuni maaliif hojjetan obboleeyyan kiyya? Yoo keessi kee hamaa namatti yaadu kan ta'u ta'e boru rabbiin akkasumatti sachaasii kafala jechuudha. Yeroo ammaa kana addunyaan kan booroftuu inni irra guddina namoonni wal jaalatan jireenya dheeraa hojii jiraachuuf kan hin dadhabanii fi
sababa hiriyaani jidduu seentuuf jechuudha. Garuu isa dubartii akkamtu nama hiriyaa siisan warraa hubatee irraa gura. Maaliif hire wanni sun maaliif akkas ta'e? Namni sun qaruutee ta'urraayi. Nama kan boru ani jireenya kiyya fuulduraatiif jiraachuu barbaada. Nama ani abbaa mana kiyya filadha malee hiriyaa kiyya filadhu jettee gaafa itti fuftee kaalas dubbiin dhumattee jirti jechuudha. Garummootu iyyuu gaafuma oduma namaa fuutee bultii kee diidu inni akkas ta'e yoo siin jedhan dhugaa godhattee inni akkanaatu siin jedhan dhugaa gaafa godhatte ati kasaarte jechuudha. Suma gabaabatti kasaaruun kee maal agarsiisa? Dubbii namaa fuudha. Gaaf dubbii abbaa manaa keetii sitti himanii jedhan bara abbaan manaa kee akkana dalagee bara haati manaa kee akkana dalagitti ibaluu wajji jira gaaf siin jedhan kalaas maaliif hire jireenya keetii guwaan barbaadaniif isaan ofii isaaniitii jireenya gaarii waan jiraataniif itti fufuu jechuu haasaa isaanii haga kan dhaabbatan qabne gaaf itti fufu maaltu jira reessitti ati lafatti haftaa inni jireenya biraa jiraatuu danda'a. Shamarranis isa kana maal gochuu qabda jecha namaa fuudhin hiriyaan siin jettee obboleettiin kee siin jettee obboleessi kee siin jettee kan si baasu inni si baasu abbaa manaa kee qofa tokkicha. Abbaan manaa keessiif faaya keetti. Abbaan manaa keessiif jireenya keetti. Abbaa manaa gaarii qabaachuun waan guddaadha. Abbaa manaa keessaniif kabaja gochuun oduu namaa fuudhuu dhabuudha. Kan dhiirallee kan shamarranillee jechuudha. Kun immoo waan baay'ee nama gammachiisu jechuudha obboleen kee. Sababni isallee maal inni ree? Ati abbaa manaa kee oduu namni sitti fidu ati abbaa manaa kee akkana dalagoo sin jedha yoo irraa fuudhu baatte jaalala sisaa qabda jechuudha. Gaafa dubbii akkas fuutee jireenya kee hundumaa bittinneessita jechuudha. Obboleen kiyya gorsi kiyya har'aa kana fakkaata. Viidiyoo biraatiin hamma walitti deebinutti viidiyoo kiyya kana mootuyyuu laayik share sabiskiraayib godhaa nu jajjabeessaa nu bira dhaabadhaa dhiifama qofaa waan baay'ee natti jiruu fi wanni viidiyoo kana hojjedheef illee hin dhaabu bakka